نمتك يونين جالب دي مالين جاء قافي جتوف. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قافي الرقودة شمران قافتو ديرني اسني قافتا الرقودة أمو شمراني قافت. نمتك يونين جالب دي مالين جاء قافي جتوف. أكملتي نمسا جاللتي همتا تجتوف قافين إن شاء الله رانتنا حمدا دينجون قما خينيان اسني ديبسن. irra guddaan namaa givee nam tokko jaalate fakkeenyaaf nam tokko bifa isaa laaltee jaallatta yookiin waan inni maxxansu irraa laalteeti jaalatta fakkeenyaaf daawaa tahuu waan adda addaa walumaa galatti namni waan hedduu maxxansa jaalaltii tuni halaala namaatu karaa maleetti oofee haraameessa malee. Inshallah givee nam tokko dubartiin takka agartee feesbuukii tahuu tiktaak tahuu irratti agartee jaalaltii isa qabdee akkamitti isatti himachuu qabdi. Nam tokko daddaftee deemtee yoo siin jaaladha jetteen namni sun sidheessa. Abummaan fedheewu siin jaaladhaa yoo jette nama tokko nam kana hin beeytu sidheessa. Nama gaarii. Dura ati onnee qulqulluu qabda nama kana jaalatte nama kana givee jaalatte akkamitti isa kana itti himatta waan gootuun isiniif hima nam tokko givee jaalattan daftanii sin jaaladha hin jeenan dura salaamtaa gaafadhaa nama akkami gaafadhaa namni irra guddaa feesbuuk irra taa'u yookiin tiktaakii yookiin yuutuub irra taa'u if jaalachisiisuu fi waan gaarii dubbataa waan gaarii dalagaa waan gaarii maxxansa kanaafuu nama kana keessaan beektu ati nama gaarii seeteeti jaalatta. Dura nama kana afaan gaariin dubbistaa haala amala isaatti dhiyaattee haala amalli isaa maal fakkaata nama akkamii nama tuffatumoo nama arrabsumoo nama khaadumoo nama akkamii beekuu qabda. Dura assalaamu alaykum akkam fayyaa nagiyaa abboleessa kiyyaati warra isaati wanni ati maxxansitu waan bareedaa jetteeti eegas booda takka takkaanii ol kaata. Yoo jaalattees akkasitti boodarratti itti himatta malee yoo amma duratti itti himatte si xiqqeessa akka malee si laala magaalaatti si oofa kanaafuu irra guddaan shamarran biyya arabaa teessanii akkatti miidhamaa jirtan nama kanaan beeytan inni kuni jaartii 2 3 4 5 6 7 qaba maal godha maallaqa irraa dalagata jechuudha dubartii tana si jaaladhe jennaan maallaqa isii tana fuudheeti aboosiin fedhaa barati maarreedhaa bare jeeti footoo kan agarsiisi rifeensa kan agarsiisi qaama kan agarsiisi qabamtee ishiin qaama isii gisee isatti ergitee qabamtee jirti maallaqa hammana ergi yookiin maxxansaa jaan isiin qaanyii warra keenya akkamii maari jettee maallaqa ergitiif jechuudha amma maal gooti isa qallan kanaafuu jarjartanii nama kana bifa isaa laaltanii waan inni maxxansu laaltanii jaalala jettanii ifin halaakina. Nama jaalachuun ni jirti namnis jaalatamuun ni jira ammoo jarjartanii jaalala jettanii hallayyaa keessa akka ifinne dura nama kuni nama akkami haala amalli isaa akkami nama fuula isaa hin jaalattu nama dalagaa isaa jaalatta nama akkami jaalatta haala amala isaa laalta haalli amala isaa bareedaa yoo ta'e nama rabbi gabbaru yoo ta'e nama rabbi sodaatu yoo ta'e nama haadhaaf abbaadhaaf tola oolu yoo ta'e nama haaniif rifatu yoo ta'e maashaallah nama asirratti maxxansee nama gargaaru fakkeessee fuula isaa kaayee waan intirre kaayee isin hundinuu isa jala deemtanii miidhaa keessa jirtan nama hedduutu akkana jira kanaafuu jarjartanii nam tokko si jaaladhe jettanii hallayyaa keessa ifin naqina inshaallah gama keenyaan kana beeynagaa ورا نور بيخوص نجرا إن شاء الله رافع سمر المرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.